Ashamarka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantu asaldaa jedhu jalatti argamtan nagaan ko bakka jirtanitti isin qaqqabu. Bakka jiraattan baga eeggamtan isin jechuun jaaladha. Ani obboleettiin keessan nagaan qaba. Nagaan na bira ruusin biras akka jiru abdii guutuun qaba. Egaa ka bakka jirtanitti nagaan haa ta'aa jedhee erga nagaa kana nagaa isiniif dhaame. Gaafii baay'ee bareedduu takka taate gaafii namoota baay'eedhaaf ni fayyaddi jedhee yaade. Qabadhee kara keessan dhufeetoo jira viidiyoo kana like share gochuu hin dagatina. Namoota baay'ee biraan gahan isin jechuu jaaladha keessattuu shamarran keenya yeroo kana keessa waa'ee hojii irratti xiyyeeffachuu qabna. Egaa ka waa'ee biyyaa yeroo baay'ee waa'ee maqaalaniinsa jireenyaa dubbanna garuu qaala'insa jireenyaa kana waggaa hojjetan akkamitti keessaa bahuu danda'an kan jedhu qabadhee kara keessan dhufee egaa ka har'a namni barataa kutaa gadaanarraa jalqabee namni amma xiyyeeffannaan isaa hojii irratti jechuudha. Nuti gaafa gallee wanta baay'eetu nuquun nama jechuudha. Waan xiqqaa miti jireenya qofa kan qaala'insa qofa osoo hin ta'in namni illee hojii irratti baay'ee bilxoomee jira. Hojii irratti baay'ee namni jijjiirama guddaa argisiisee jira. Jijjiirama gaafa jennu immoo biyya keessatti sisi jijjiiratan ofii jijjiirama kan jedhamu osoo hin ta'in ofuma kiyyaafan keessaa baa kan jedhamudha jechuudha. Yeroo baay'ee kan mul'atu amma yeroo kanatti keessattuyyuu barataanuu barumsa ofiitti irratti fokusii godhuu dhiisee hojii irratti fokusii godhaa. Egaa kanumaan wal qabatee gaafii obboleettiitti yana gaafatte namoota baay'ee sin fayyada jedhee kanan qabattee kara keessan dhufeedha. Viidiyoo kana namoonni yeroo duraatti chaayinaa ayyaantu asallaatti faarawaa taatan waggaa raattan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya ta'an affeerraa kooti. Guyyaa guyyaadhaan barumsoonni asirratti darban. Akkasuma immoo waa'ee biyya keessa meeshaalee biyya alaa jiranii fi biyya keessa jiran egaa viidiyoodhaan qabatamaadhaan qabattee kara keessan dhufaatu jira. Kanaafuyyuu warroonni gaafii akkasii qabdan illee asuma jalatti gaafii keessan deebii argattan jedhee tan yaada. Gadi siqxanii viidiyoo galaaltan keessattuu waa'ee meeshaa irratti warroonni kunis gaafii waggaa qabatan ammallee viidiyoo kana jalatti saanduqa koomentii jalatti naa teechisa. Keessattuyyuu waa'ee hojii maaltu akka hojjetamuu qabu wantoota haarawaa nan qaba qabadheen kara keessan dhufaa erguuyyuu hin naqinaa warri maamila kootaatan illee isin jechuu jaaladha. Akkasuma yaadas qabaattan qeeqas qabaattan saanduqni koomentii guyyaa isaa 24 banaadha. Naa barreessaa isiniin jecha. Egaa ka har'a kara gaafii kiyyaa tan deema. Gaafiin obboleettiin koo na gaafatte keessa gaafiin tokkoffaanii waa'ee meeshaatiin wal qabateet meeshaa bitee teechifachuu naa wayyamu. Ani amma kan na hafu ji'oota muraasadha. Yaansi ji'oota kara ji'oota 7 ji'a 8 waan akkasiitu na hafa. Kanaafuyyuu gaafiin obboleettii kiyyaa kun baay'ee hunda keessanuu isin fayyada. Isinii miti anumaa na fayyada. Kanaafuyyuu gaafii kana obsaan dhaggeeffadha. Hiriyoota keessanillee haa ta'u warri yuutuubiin fayyadamillee garatti keessan sheerii waliif godhaati wal gargaara. Keessattuu shamarran keenya waan tokko qofa irratti xiyyeeffachuu hin qabnu kan jedhu irraa kan ka'edha. Kanarratti wanta babal'aan isin yaada babal'aan isin ilaadha. Obsaanis viidiyoo kana dhaggeeffadha. Egaa ka obboleettiin tun maal jettee meeshaa bitee nama bira teechifachuu naa wayyamoo kanan qarshii meeshaadhaan bitu kana ani naman amanuu qaba. Naman baay'ee jaaladhu qaba. Kanaafuyyuu itti ergee meeshaan kuni haga taa'u meeshaan waan tokko faayidaan qabu waggaa taa'ee meeshaa ka itti fayyadamta malee sitti hin fayyadamu. Kara daldalaatitti qarshiin kiyya osoo seene qarshiin kiyya ittiin hojjetame yoo kan jedhudha gaafii kan na gaafatte. Egaa ka gaafiin obboleettii kun obsaan waggeeffatan hunda keenya iyyuu nu fayyada. Kalee obboleettii koo eenyummaan nama sanii murteessaadha siin jechuun jaaladha. Anamma manni kootiif manni kee garagaraa, manni obboleessa kiyyaatii fi manni koo garagaraa, manni obboleettii kiyyaatii fi manni koo garagaraadha. Namni tokko gaafa dhalatu amala mataa isaa qabee dhalata. Akkasuma immoo namni sun kan dhalullee amala mataa isaa qabee dhalata jechuudha. Wanti ani jedhu jiraate taanaan nama kaleessa beektu har'a beekuu hin dandeessu. Isuma abbaa manaa kee, isuma harmee kee. Harmee kan caalu jiru abbaan manaa already yeroo baay'ee keessattuu dhaloonni kun waggaa rabbi nu laaffise malee waan mijataa barbaada. Haadha keetidha cabdullee, naafas taatullee, jaamaa taatullee haadha keetidha kasi faana rakkata. Even kara qarshiitiin haadhumti keetu baay'ee qora jechuudha. Qarshiin baay'ee ulfaataa yeroo kana keessa daa'imti xixiqqishuun amma hooda leestiroo irraa kaatee lukkuu bituu irraa kaatee daldalatti bobba'aa jirti ijoollee yeroo kana. Sababbiin isaa of danda'uudhaaf ariifata dhaloonni. Qarshii ganaa oduun guddatiin ijoolleen
qarshiin maal akka ta'e adda baafachaa turte. Kaleessa namni qarshiin homaa isaatii miti namaaf kaleessa. Nama irra caalchifata. Amma yeroo kana keessa hojjedhu malee nama ta'uu hin danda'u waan jedhuuf namni hojii irratti xiyyeeffachaa jira waan ta'eef namni ati qabdu sun nama akkamiti mana kee atumti ni beekta. Ani garuu akka nama tokkootitti hunda keessanuu ni fayyada jedhee kanan dubbachuu qabu jiraate taanaan baay'ee harmeetee kan caalu jiru. Abbaan manaa si jijjiiruu danda'a. Nama biraatiin nama biraa si jijjiiruu danda'a. Qarshiidha si jijjiiruu danda'a hin beekamu. Waa'een abbaa manaa akkuma addunyaatti iyyuu beekamee tonfidhama. Jaalala qofa irratti kan xiyyeeffatu yeroo kana rabbii tokkicha bichaadha. Jaalala namaati irratti kan xiyyeeffate siif ho'aa jiru yookaan siif laafaa jiru rabbii tokkicha bichaadha. Kanaafuu waa'een namaa guyyaan jijjiiraa, haalli jijjiiraa, yeroon jijjiiraa, qilleensi jijjiiraa ilma namaa wanta baay'ee jijjiiruu danda'a. Even harmeen kee yeroo kana keessa qarshii keetiin qoramuu dandeessi. Sababbiin isaa osoo akkan amma gaafa ati jettu fagoon deemu baajaajii. Amma yeroo kana keessa shamarran keenya biyya Arabaatii gallaan wanti isaanii salphatu baajaajiidha. Baajaajiin uyyuu ka baay'ee waddaddee jirti duraan baajaajiin baay'ee waddiidha. Obboleessatti kennu, ijoollee firaatitti kennu, ilma adaaleetti kennu, ilma durbiitti kennu, kaanitti kennu. Maaltu dalagama baajaajiin ofii keetii hojjette taanaan baajaajiin namni ofii hojjete ittiin of jijjiiraa. Magaalaa feete keessa jiraatu keessattuu magaalaa xixiqqoo keessatti sirriitti hojjettaan baajaajii. Baajaajuma qaban kana maal godhuu gaafa duraa baay'ee gammadanii waraqaa baafatanii kaan jedhanii si faana fiiganii baajaajii qabu. Baajaajii guyyaa 2 guyyaa 3 gaafa oofan wanta kanaa keessaa bade siin jedhu. Osuma hojjechaa jiranii harri qilleensi hin jiru siin jedhu. Baasii kaleessa hojjete keessaa baaste gaazii guuttaa. Egaa biyya keenya keessatti gaaziin guddiidha ni beektu. Inni sunuyyuu hiriyaan jeerikaanidha asii bitee waggaa ofii bitachuudha qosi kenneetidha. Akkasitti kan ittiin tajaajilamtu jechuudha. Even baajaajii shamarri kee itti dadhabdee deebitee gurguraa jirtutu jira jechuudha. Biyyuma keessa jiraattee biyya ormaa irratti nama tokkotu kan namaa yoggaa ta'e rabbi kan laaffisetu akka kan ofiitti ilaalee hojjechaa jira malee homaatti siif hin lakkaan gaafaati. Homumattuu dadhabbii kee homumattuu si lakkaa'uu dhabuu danda'an waan an argaa jirudha jechuudha. Yookaan immoo lafa irraa qabuu qaban irraa fa'u utaalchisanii gommaan kan tabalaasha'u jira. Amma kaa gommaan yeroo kana keessa kara 15,000 ta'uu oolu gommaan baay'ee guddiidha. Guyyaa meeqa hojjettee gommaa san bittaa waan salphatuun isinitti himaatu jira. Wanta ofii kootii argaa jiru jechuudha. Kanaafuu namni baay'ee rakkisaa ta'etu jira. Oggaa ofii keetii ta'e malee yoo abbaa manaa kee ta'e tarii dhuguma ijoollee wajjin qabaatte isaayyuu ijoollee wajjin qabaatte siif osoo hin ta'in hinna ijoollee ofii dhala kootan ittiin guddisa guyyaa guyyaadhaan hojjedhee dhala kootiif ta'a. Yookaan mana barumsaa dhuunfaa barsiisaa jirta ta'a. Hinna mana barumsaa dhuunfaa san kafaluu kiisii koo keessaa kafaluurra jedhee itti cimee hojjete malee wanta biraa qarshiidhaan itti qacaree hojjisiisaa sun duraan hafe. Warri duraanii nyaatee jira. Warri baajaajii duraan bite nam duraanii fayyaalummaadhaan oofaa haqa barbaada. Dafquma ofii sirraa fudhatee hojii ofii seeraan hojjeta jechuudha. Amma garuu baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Akkuma isin jedhe daa'ima xiqqishuurraa jalqabee namni waa'ee qarshii faayidaa qarshii adda baasee beekee jira. Kanaafuu baay'ee rakkisaadha. Gaafa daldala biraatillee qonnatti isaa deemnu. Qonnatti illee waggaa deebinee egaa kan ijoollee baadiyyaatti ta'an wantoota dhiyoo ta'an isinitti taasaa tura malee daldala feete daldaluu hin dandeessa. Amma fakkeenyaaf gabaa keessatti gabaa meeshaalee alaa fiduu biyya keessatti suuqii guddaa suppermaarkeetii isa buutiksii guddaa bantee ati ala teessee meeshaalee buutiksii ta'uu seensisaa akkasuma immoo as taa'ee namni sirraa gurguruu ni danda'a jechuudha. Inni sun nama akkamiitidha? Inni sun keessattuu qilxifannaa gubbaarratti barreeffama gubbaarratti nama waliigaluu gubbaarratti magaalaadhaa kara magaalaa socho'aa waan ta'eef jechuudha. Kuni jiraachuu danda'u. Kana keessatti ilaaluu qabdu hunduyyuu kun hunduu hojii mataa isaa qaba jechuudha. Gaafa ati nama tokko kara magaalaa daldala haa dhufu jettu namummaanuu hojii mataa isaatidha. Tokkoffaa kara magaalaa guddaatitti deemanii daldaluudhaaf namni sun murteessadha.
tanaan dura ogummaa daldala sanii qabaachuu qaba. Sababbiin isaa daldalli amma sa'aati hojii dhaabbatu santi sa'a lama baatee haga sa'a 12 hojii san keessa dhaabbatu santi namni ijji kee lamaan banaa ta'uu qaba. Yoon kana jedhu nama rakkoo ijaa qaba jechuuf osuma ijji kun ilaalu ijji biraa si jalaa waa fuudha waan ta'eef jechuudha. Sunis wanti tokko gaa si jalaa ka'e kisaaraa. Waa baay'eetu jira biyya keessa mormiidhaan jiraata gaafa kara daldalaa baatu. Kanallee yaada keessa galchitee kara daldala sanii deemuu qabda jechuudha. Namni achi taa'eetan daldala jettu namummaan kee murteessaa ta'uu qaba. Namni ati qabdu. Namni kaleessa waggaa 5 baranaa beektu. Namni waggaa 10 baranaa beektu har'a nama biraatidha. Dhugumas siin jedha yerumatu jijjiira ilma namaa waan ta'eef baay'ee ulfaata. Dhugaa baay'ee kanan dubbadhu namatti jiraatetu beeka jechuudha waa'ee kana. Kanaafuu namni akka garaa kootitti doolchee argamtu, sumunii argamtu, birrii argamtu anaaf seeftii godhee hatta walumatti illee sheerii oggaa goone daariktii anaafisi ana kanatu haga kana arganne kana addaa furanna jedhu nama akkasii argachuuf baay'ee ulfaatadha jechuudha. Kanaafuu namni ati qabdu sun murteessa. Eenyumaa oggaa taatan kana yaada keessa galcha. Kanaafuu qarshii keessan asitti naafaa daldalamurra seeftii godhadhaa. Qarshii keessan oggaa kara qonnaat illee deemame baay'ee rakkisaadha. Namni amma yeroo kana siif jecha itti dadhabee hatta qarshiidhaan itti bittee jechuudha. Qarshiidhaan itti bittee waan tokko hojjisiiset illee beekaan. Ati ijuma kee akkana lab godhannaan hojii sun dhaabbate. Ijuma kee kanarraa libsannaa jechuudha. Namni baay'ee guyyaa lakkaawwachuu barbaada malee siif lakkaa'uun barbaada. Akkana yeroon amma jiru kanaadha. Wanti isin baruu qabdan jiraate taana jechuudha. Even ati hojii kee bira jiraatte xiqqishuma namni biraa deemuu danda'a. Yookaan naan ta'a jettee deemuu dandeessa. Yookaan bilbila fayyadamuudhaaf jechuu dandeessa. Ija kee eeggatee nama dhaabbatudha jechuudha yeroo kana keessa. Guyyaan naa kenname kanatti qarshiidhaan hojjedhee tanan qarshii koo gammadee fudhadha kan jedhutu hin argamne. Baay'ee of eeggannoo guddaa godhuu qabdanis jechuu jaaladha. Sababbiin isaa namni baay'ee yeroo rakkisaa ta'e gubbaarra jirra. Hoggaan kana jedhu waan biraa osoo hin ta'in namni baay'ee faayidaa qarshii baree jira ijaa ta'eefan. Kana isiniin jechuu jaaladhee egaa namni itti jiraatu waa baay'ee arga. Biyya keessan jiraadha. Anillee kaleessa waa baay'ee yaade. Qarshiin koo haga taa'u osoo ittiin hojjetamee odoo kana naa godhanii hawwaatan ture jechuudha. Akki ati hawwite gonkumaayyuu biyya keessatti argachuu hin dandeessu. Obsa godhattee atuu galuudhaa kaatee nama garuu itti amantuu qabaatte hojjetamuu danda'a. Qarshiin taa'urra hojjetamuu danda'a. Birrii meeshaadhaan bittee amma teechiftu yookaan qarshiin meeshaadhaan amma bittee teechistu kana hojiidhaaf yeroo galte isumarra yookaan bu'aa isaatiin meeshaa kana bitachuu dandeessa jechuudha. Meeshaan yeroo kamiyyuu erguu hin naqu bitachuu dandeessa gaafumatti galtetti jiraatta waan ta'eef. Garuu namni kee murteessaadha isin jechuun jaaladha. Namoota baay'eedhaaf illee gaafiin keessan isin deebuu danda'ani as keessatti shamarroota baay'een beeka. Kanan miidiyaatti baasuu hin dandeenye, kan immoo miidiyaatti bahanii dubbachuu hin dandeenye. Anuu odoon isaan hin qabin ofii kiyya dhufee odoon dubbadhe isinuu amanuu kan hin dandeenye. Rakkoo shamarran keenya gaafa biyya harabaatii galanii kaleessa hagam akka jaalataman gaafa biyya ormaa jiran hagam akka jaalataman biyya gizee galan immoo muudannoon akkamii akka ture odoon isinitti himee haga kun dhugaadhaaree jettan geessan waan ta'eef wanta gootan irratti of eeggannoo guddaa godhaa. Biyya keessattis hoggaa galtan maal akka hojjetamuu qabu ammallee irra deebiin isinitti himaa bal'inaan viidiyoo gaafa tokko qabadhee tan isinii dhufa. Akkasuma immoo ogeeyyota birallee nan deema jedhee tanan murteesseetu jira. Even birrii xiqqishuurraa ka'ame maal akka hojjetame siistemiidhaan qarshiin argamuu akka danda'amu. San hundaayyuu ogeessa bira deemee waanan ogeessa irraa baradhe qabadhee tan isinii dhufa. Akkasitti turtii gaarii naaf qabaadhaa. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Viidiyoo kiyya har'aa sumarratti